Yaa akkam jirtu filatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa an Dr. Gamteessaa Moosisaatii sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba dhiita'uu appendixii yookaan appendicitis jedhamu kan wal faana ilaallu ta'a. Egaa sagantaa keenya har'aa keessatti dhaggeeffattoota keenya waa'ee appendixii jechuun maal jechuudha? Appendixii yookaan dhibeen dhiita'uu mar'imaanii innichi yeroo hundumaa namoonni baay'een ittiin baqasanii yaalamuuf saaxilaman kun maali inni? Akkamitti namatti dhufa? Akkamitti ofirraa ittisuun danda'ama? Nama dhibeen dhukkuba appendicitis qabate yookaan mudate immoo maal gochuu qaba? Yoomuu yerootti yaalamuu baatanis rakkoo walxaxaa maaltu namatti dhufuu danda'a? Isa jedhu viidiyoo kana keessatti bal'inaan waan irratti haasofnuuf itti dhiyeenyaan hordofuudhaan amma dhumaatti dhaggeeffachuudhaan fayyadamaa ta'a. Hubannoo keessan cimsadhaa isiniin jenna. Amma kallattiidhaan gara sagantaa keenya har'aatti. Appendixiin maali isa jedhuu fi appendixii jechuun qaama quba harkaa fakkaatu ujummoo qabuu fi kan mar'imaan furdaa irratti hundeeffamee fi rarra'ee argamudha. Egaa qaamni kun yommuu sababii adda addaa irraa kan ka'e ujummoon qaama kanaa cufamuu fi dhiita'uu irraa kan ka'e dhukkubbiin uumamu yookaan immoo dhiita'uu fi dhukkubbiin uumamu appendicitis jedhama jechuudha. Sababiin dhiita'uu appendixii kanaas maalirraa kan ka'e isa jedhuuf cufamuu yookaan dhiphachuu ujummoo appendixii sababii garaagaraa irraa kan ka'e infekshiniin keessa ujummoo kanaa keessatti uumamu achi ergoo jarmoonni xixiqqoonii fi infekshiniin achi keessatti uumame dhiita'uun ujummoo kanaa ni jiraata. Achirraa ka'uudhaan halluu jijjiirrachuu yookaan diimachuudhaan erga dhiita'een booda gara cufachuutti yookaan baay'ee dhiphachuutti deemuurraan kan ka'e appendicitis yookaan dhiita'uun appendixii kun uumamaa jechuudha. Wantoonni akka inni dhiita'uu fi dhiphataa deemu suutas cufatu taasisan kun haala nyaataa bobbaan yookaan feekaal maater inni jedhamu yeroo ujummoo kana keessa seenu maatii keessaa namni wanta kanaaf saaxilamaa ta'e yoo jiraatee fi sadarkaa ikoonoomii yookaan immoo sadarkaan jireenyaas baay'ee murteessaa akka ta'e kitaabileen tokko ni kaa'u jechuudha. Egaa wantoota appendixii yookaan immoo dhiita'uu ujummoo xiqqaa quba fakkaatu mar'imaan guddaa irra mul'atu kanaaf sababii kan ta'u maalidha isa jedhuu fi tokko umurii yommuu ta'u umuriin waggaa kamirratti illee dhibeen kun mul'achuu kan danda'u yommuu ta'u keessumaa umurii waggaa 10 hanga 30 gidduutti dhibeen kun baay'inaan ni mul'ata jechuudha. Kanaaf umurii waggaa 10 hanga 30 gidduu ta'uun wantoota nama saaxilan yookaan risk factors warra jedhaman keessaa isa tokkodha jechuudha. Kan biraan saala dhiiraa ta'uun risk yookaan immoo wantoota nama saaxilan keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhibeen dhiita'uu appendixii yookaan appendicitis jedhamu kun dubartoota caalaa dhiirota irratti baay'inaan ni mul'ata. Kanaaf saalaan dhiira ta'anii uumamuu yookaan argamuun dhibee kanaaf waan nama saaxiludha jechuudha. Mallattooleen dhukkuba appendicitis yookaan immoo dhiita'uu appendixii maali? Akkamitti adda baafanna? Maaliin gargar baafna dhibee biraarraa isa jedhuuf mallattoolee armaan gadii kana sirriitti hubachuu fi qalbiitti qabachuudhaan beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Innis tokko dhukkubbii garaa tasa nama mudatuu fi dhukkubbiin kunis gara gadi naannoo bitaaf mirga handhuuraa irratti jalqaba kan mudatuu fi suutaan gara garaa keenya gara mirgaa handhuuraan gara mirgaatti jechuudha gara gadiitti walitti qabamuudhaan bakka tokkotti dhukkubbii bakka tokkotti sassaabame ta'ee mul'achuu. Lammaffaan ol deebisuu yookaan nyaata jibbisiisuu yookiin fedhii nyaataa dhabuun jiraachuu ni danda'a. Innichi kan biraan yookaan innichi sadaffaan ho'insi qaamaa sadarkaa hamma ta'e yookaan immoo ho'insi qaamaa jiraachuu ni danda'a. Ho'insa qaamaa bichaallee utuu hin taane qorrisiisuunii fi dadhabsiisuun illee jiraachuu ni danda'a. Inni kan biraan garaa gogsuu yookaan garaa kaasuu darbee albaasaan illee jiraachuu ni danda'a. Dhukkubbiin garaa yeroo qufaan yeroo deemnuuf sochii
tokko tokko taasifnu kan hammaatuu fi kan baay'ee deemsa nama dhufu yookaan ol qajeelanii akkan dhaabbanne yookaan akkan deemneef nama godhullee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan ol deeffachiisuu fi gaaziin namatti baay'achuun mallattoo namni dhiita'uun appendixii yookaan appendicitis irratti mul'ate agarsiisuu danda'udha jechuudha. Egaa nama dhibeen appendicitis yookaan immoo dhiita'uun appendixii irratti mul'ate yaala maalii gochuu fi qabna? Gargaarsa maalii fi gochuu qabna isa jedhuu fi gabaabama isaatti yookaan immoo yaalaa fi gargaarsa nama dhibeen appendicitis yookaan immoo dhiita'uun appendixii mudate gochuudhaa fi qabnu maal fa'idha isa jedhuuf tokko mallattoo armaan duratti eerame kana yeroo irratti mul'ate atattamaan gara bakka itti kenninsa tajaajila fayyaa isatti yookaan isheetti dhiyoo jiru deemuudhaan qorannoolee akka qorannoo guutummaa qaamaa yookaan physical examination taasisuu, kan biraa qorannoo ultrasoundii yookaan immoo garaa meeshaa ultrasoundii jedhamuun ilaalchisuu fi dhibeen isaa dhiita'uu appendicitis ta'uusaa adda baasuu. Hanga adda baasnutti garuu qorichoota dhukkubbii namarraa ittisan gonkumaayuu laachuu hin qabnu jechuudha. Dhibee kanaaf yeroo qoricha dhukkubbii ittisu laanne rakkoo walxaxaa dhiita'uun appendixii fiduuf saaxila waan ta'eef namoota akkasiidhaaf antiipeen isa jedhamu yookaan qorichoota dhukkubbii namarraa ittisan laachuu fi hin qabnu jechuudha. Inni kan biraa nama dhibee kanaatiin qabameef gargaarsi taasifamuu qabu gargaarsa qoricha yaala qorichaan yaalamuun ni jira waan ta'eef yaala qoricha ogeessi yaalaan kennuu fi sirriitti hordofuu fi fudhatanii xumuruun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa dhibeen appendicitis kun yeroo baay'ee opereeshiniidhaan yookaan baqaqsanii yaaluudhaan waan yaalamuuf opereeshiniidhaan yookaan baqaqsamanii yaalamuuf eeyyamamoo ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif dhibeen kun dhibee salphaatti opereeshinii salphaa ta'een baqaqfamee yaalamuu danda'u waan ta'eef dhibee kan biraa fi komplikeeshinii baay'ee ta'e waan hin qabneef sodaachuunii fi duuba deebi'uun diduunii fi ogeeyyiin fayyaa waan isaan gorsan fudhachuu dhiisuun rakkoo walxaxaa kan biraaf nama saaxilaa jechuudha. Rakkoon walxaxaa dafanii yaalamuu dhibee dhiita'uu appendixii irraa dhufu maal fa'isa jedhuu fi rakkoo walxaxaa kanneen akka dhiita'uun eela yookaan malaa uumuu. Innichi lammaffaan appendicitiin sun yookaan appendixiin dhiita'e sun dhiita'ee dho'uu. Inni kan biraan dhiitoo guddaa fi jabaataa ta'e uumuudhaan appendicial mass jedhamu yookaan dhibee appendicial mass jedhamu akka uumamuuf sababii ta'a. Innichi kan biroon yookaan innichi arfaffaan urachuu mar'imaanii yookaan perforation of colony fiduu ni danda'a jechuudha. Innichi kan biraan guutummaa qaamaa dhukkubsachiisuu yookaan peritonitis guutummaa qaamaa keessaayyuu guutummaa qaama garaa keenya keessa jiran hundumaa dhukkubsachiisuu yookaan peritonitis jedhamu fiduu ni danda'a. Kanaaf rakkoolee walxaxaa sababii dhiita'uu appendiksiidhaan dhufan kana ofirraa ittisuudhaaf yerootti yaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'ee argama jechuudha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaan keenya har'aa asumarratti kan xumuramu yommuu ta'u itti dhiyaachuudhaan like, subscribe fi share gochuudhaan waliif qoodaa hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa. Dhukkuba dursanii ittisuun ni caala yaalanii fayyisuu isa jedhamu yaadatti qabachuudhaan sagantaa keenya har'aa asumarratti xumurra. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa.